Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raabbi. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa har'as barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan irratti wanta sirreeffachuu qabdan tokko isinitti agarsiisa. Bilbila keessan irratti wanta kana sirreeffachuun baay'ee tokko murteessaadha. Keessattuu bilbila keessan yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamuudhaaf akkanumallee bilbila keessan dhaggeeffattoota kan koo hakaroota adda addaatiin haka kan taane aappotni adda addaa vaayirasii adda addaa bilbila keessan irratti akka hin feene isin gargaara. Egaa wanta har'a isinitti agarsiisu kanatti fayyadamtanii bilbila keessan akka gaariitti itti fayyadamuu dandeessanii yeroo tokko bilbila keessan irratti argitan yoo ta'e dhaggeeffattoota kan tokko aapponni isin hin beekne bilbila keessan irra ni argamu. Aapponni kunneen aappoota ofii isaaniitiin intarneetii irraa bu'anidha. Vaayirasiiwwan adda addaa baatanii gara bilbila keessanitti bu'u. Kanaafuu bilbila keessan yeroo hundiyyuu pirootektii gochuu hin irraanfatinaadha. Sababni isaas dhaggeeffattoota kan koo wantoota adda addaa irraa of eeguu hin irraanfatinaadha. Vaayirasiiwwan adda addaa akkanumallee aapponni hin barbaachifne bilbila keessan irra yoo jiraatan akkamitti bilbila kan keessan irraa balleessuu akka dandeessanii fi iskaan akkaataa ittiin gochuu dandeessanidha. Kan isinitti agarsiisu wanta kana kan hojjettan hundi keessanuu Play Store bilbila keessan irraa naqabdanii Play Store jechuun bakka aappiiwwan adda addaa bilbila keessan irraa itti buufattanidha. Play Store dhaggeeffattoota kan koo kuusaa aappoota adda addaati. Kuusaan kun jechuudha dhaggeeffattoota kan koo aappiin Play Store jennu kun kuusaadhaaf kan isin tajaajila. Aappoota adda addaa achirraa buufattan. Aappoonni achirraa hin buune yeroo baay'ee dhaggeeffattoota kan koo vaayirasii adda addaa fiduu bilbila keessan irratti akkanumallee dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan ni miidhu. Bilbili keessan iskiriinii isaa akka harkifatu ta'uu aappii tokko bilbila keessan irra yoo feetan yoo argitan bilbili keessan saffisni iskiriinii isaanii dhaabbata. Itti fayyadamuun fillee isin gammachiisu jechuudha. Bilbili keessan mataan isaatii jechuudha dadhabaa dhufa iskiriinii isaa. Kana qofaa miti dhaggeeffattoota kan koo hak ta'uu dandeessan dhaggeeffattoota aappiin hin beekamne bilbila keessan irra yoo jiraate wantoota adda addaa keessattuu akkaawuntii akka Facebookidha, Imoodha, TikTokidha kan akka YouTubeidha yoo bilbila keessan irraa qabattan akkaawuntii kana qofaa miti dhaggeeffattoota kan koo yeroo ammaa kana teekinooloojiin baay'atee jira. Akkaawuntiiwwan baankii adda addaa banachuu dandeessan bilbila keessan irratti. Kanaafiyyuu teeleebir jenna Itoophiyaa keessa warroonni jirtan biyya alaa warroonni jirtan immoo PayPal itti fayyadamuu dandeessanii baay'eetu jira jechuudha. Bilbila keessan irratti fe'amanii tajaajila bal'aa kan qaban jechuudha. Aappoonni kunneen dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan irraa yoo jiraatan salphamatti namoonni bilbila keessan hakkochuudhaan qabeenya keessanis saamuu ni danda'u. Kanaafiyyuu wantoota kana ofirraa eeguudhaaf aappoota barbaachisoo hin taane ofirraa eeguudhaaf wanta har'a isinitti agarsiisu kana Play Store keessan irratti sirreeffachuu qabdu. Ani mo'eedha chaanala kan koo Soofuma Raabbi irraa. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan eegalaadha. Viidiyoo kana hundi keessanuu like gochuun hin irraanfatinaa. Like gochuun asinitti ulfaatu sekendii tokkoof viidiyoo kana like gochuun hin irraanfatinaadha. Namoota isin fayyadan ni tajaajila jettanii yoo yaaddan share gochuun hin irraanfatinaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan aappoota hin taane akka gara bilbila keessanitti hin buufne akkanumallee aappoonni barbaachisoo hin taane bilbila keessan irratti bu'anii yoo jiraatan akka ofirraa balleessitaniif akkanumallee bilbila keessan miidhuu kan danda'an vaayirasiiwwan adda addaa gara bilbila keessanitti fiduu kan danda'anii fi bilbili keessan yeroo dheeraadhaaf akka isin tajaajille kan gochuu danda'an aappoota hin barbaachifne ofirraa balleessuudhaaf egaa wanta nama isinitti agarsiisu kana Play Store irratti sirreessuu dandeessanii. Egaa dhaggeeffattoota kan koo kana qofaa miti aappiiwwan hin barbaachifne bilbila keessan irra jiraatan taaneen bilbila keessan hack ta'uudhaaf yookaan namaan to'atamuudhaaf baay'ee tokko salphaadha. Akkaawuntiiwwan adda addaa kan akka Facebookii, kan akka Imoodha, kan akka YouTubeii, akkaawuntii baankii bilbila keessan irratti hidhatanii yoo qabaatan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo salphamatti namootaan hatamuu ni danda'a. Wanta kana Play Store irratti salphamatti sirreeffachuu ni dandeessanii. Akkaataa itti sirreeffatan immoo amma isinitti agarsiisa. Play Store bilbila keessanii irra ni seentu. Ergasii Play Store irra bilbila keessanii irra yeroo seentan Play Store jechuun bakka ittiin aappoonni itti kuufamanii itti argaman Imo wanta barbaadan Facebookii kan barbaadan aappii barbaadan asirratti aappiiwwan leegaal ta'an yookaan seera qabeessa ta'an Play Store irratti kuufamanii jiranii jechuudha. Play Storeen damee Google yoo ta'u dhaggeeffattoota kan koo aappiiwwan seera qabeessa ta'an bilbila keenya miidhuu hin dandeenye fi nu barbaachisan qofa kuufatee ofirraa qaba. Aappoota adda addaa argitan yoo ta'e dhaggeeffattoota kan koo aappiiwwan Play Store irratti hin argamne hundi isaaniiyyuu seera qabeessa miti. Bilbila keessan irratti miidhaa isin irratti uumuu danda'u jechuudha. Bilbila keessan miidhuu danda'an vaayirasii adda addaa isin irratti fe'uudhaan akkanumallee bilbila keessan salphamatti namaan akka to'atamu yookaan hack akka ta'u gochuu ni danda'ani. Yeroo baay'ee aappiiwwan adda addaa yoo buufattan Play Store irra buufadhaa isin jechuu barbaada. Ergasii Play Store irra erga seentanii booda bakka mallattoo piroofaayilii kana piroofaayilii yookaan aayikanii piroofaayilii bakka nama isinitti agarsiisaa jiru bakka kanarratti kilik gootan. Ergasii haala kanaan isinii baasaa dhaggeeffattoota kan koo. Ergasii mooda kana gad dhuftanii Play Protect ka jedhu jira. Play Protect ka jedhu kanarratti kilik gootan jechuudha. Ergasii haala kanaan isinii dhufa dhaggeeffattoota kan koo. Wanta kana namoonni baay'een Play Store isaanii irratti sirreeffatanii turn on Play Protect scanning bilbila keessan on gochuudhaan jechuudha. Asirratti on gochuudhaan
dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan protect gochuu ni dandeessan. Appoonni iskaan isin godhan yookaan bilbila keessan miidhuu danda'a yoo jiraatan iskaan godhee adda isiniif baasaa jechuudha. Kanaaf kana sirreeffachuudhaaf ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo asirra dhuftanii jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo mallattoo settingii kana kilik gootan. Ergasii immoo ishee kana toongilii kana on godhatan jechuudha. Yeroo on godhatan isaan kunniin lamaaniyyuu on ta'an. Isaan kunniin lamaaniyyuu mataa isaaniitiin faayidaa mataa isaanii qabanii jechuudha. Bilbila keessan protect godhan iskaanaroota adda addaa irraa jechuudha. Appoota hin barbaachifne irraa jechuudha. Appiiwwan barbaachisoo hin taane irraa isin baraaruu jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in dhaggeeffattoota kan koo appiiwwan isin barbaachisoo hin ta'in detect gochuudhaan adda baasuudhaan isiniif himuu jechuudha. Appiiwwan hin beekamne eenyummaa hin qabne appiiwwan Play Store irratti bilbila keessan irratti bu'an hundi isaaniiyyuu eenyummaa hin qaban yoo ta'e dhaggeeffattoota kan koo protect gochuudhaan isinitti hima akka bilbila keessan irraa balleessitanii jechuudha. Meemma fakkeenyaaf an duubatti deebi'ee appiiwwan bilbila kan koo irraa qabu kunniin barbaachisoodha moo barbaachisoo miti ka jedhu jechuudha. Iskaan ka jedhu kana kilik gochuudhaan iskaan gochuu dandeessa. Dhaggeeffattoota kan koo settingii kana kanaan dura on godhatan yoo ta'e haala kanaan isinii dhufa. Ergasii immoo appoota bilbila keessan irratti argaman hundayyuu deelanatti isiniif barreessa. Appoota kanneen illee asirratti more ka jettu kana kilik gochuudhaan beekuu ni dandeessan jechuudha. Appiiwwan hundayyuu isiniif baasa. Appiiwwan bilbila keessan irratti argaman jechuudha. Isin salphamatti jechuudha bilbila keessan irratti appiin barbaachisaa hin taane isin miidhu bilbila keessan miidhuu danda'u. Hakaroota adda addaatiin kan hojjetaman appiiwwan adda addaa ta'uu danda'u. Akkanumallee vaayirasii adda addaa appiiwwan bilbila keessan irratti fe'uudhaan isin miidhan ta'uu danda'u. So salphamatti bilbila keessan appiiwwan miidhuu danda'an iskaan gochuu ni dandeessan. Asirratti iskaan ka jedhu kana kilik gochuudhaan appiiwwan bilbila keessan irratti argaman keessa appiin barbaachisaa hin taane bilbila keessaniif barbaachisaa hin tahin ni baasaa jechuudha. Appii san salphamatti bilbila keessan irraa uninstall gochuudhaan balleessitanii jechuudha. Ammoo akkuma asirratti argattan no harmful apps found jedha. Appiin miidhaa qabu bilbila keessan irratti hin argamu isiniin jedha jechuudha. Bifa kanaan dhufe taanaan yeroo hundayyuu dhaggeeffattoota kan koo bakka kana seenuudhaan iskaan gochuudhaan appii bilbila keessan irratti barbaachisaa hin taane bilbila keessan irraa balleessuu ni dandeessu jechuudha. Appiin bilbila keessan irratti barbaachisaa hin ta'in yoo jiraate immoo dhaggeeffattoota kan koo appii barbaachisaa hin ta'in san bira hiixan jechuudha. Appii san fakkeenyaaf sirratti tokko isirratti isinitti agarsiisu. Appiin kun barbaachisaa miti yoo ta'e asuma irratti qaqqabdani. Ergasii immoo uninstall gootan. Uninstall ka jettu kana kilik gootanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo okay jechuudhaan bilbila keessan irraa ni balleessitu jechuudha. Appiin sun barbaachisaa yoo hin ta'in bilbila keessan irraa haala kanaan balleessuu ni dandeessan. Keessattuu dhaggeeffattoota kan koo appiiwwan Play Store irratti hin argamne guutumaan guututti bilbila keessan irraa balleessuudhaan dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan yeroo dheeraadhaaf akka isin tajaajilu gochuu dandeessan. Hakaroota adda addaatiin miidhamuu danda'a bilbila keessan. Akkanumallee dhaggeeffattoota kan koo vaayirasiiwwan adda addaatiin miidhamuu danda'a waan ta'eef haala kanaan bilbila keessan protect gochuu ni dandeessan. Egaa dhaggeeffattoota kan koo barnoota har'aa irraa akka barattan abdiin qaba. Dhaggeeffattoota kan koo vaayirasiiwwan adda addaa hakaroonni adda addaa appiiwwan adda addaa haakisiin gochuu danda'a bilbila keessan balleessuu danda'anis ni argamu waan ta'eef wanta har'aa kana sirreeffachuudhaan Play Store keessan irratti itti fayyadamuu hin irraanfatinadha. Viidiyoon kun namoota baay'ee ni fayyada waan ta'eef share gochuu hin irraanfatinadha. Viidiyoo kanallee like gochuu hin irraanfatinadha. Warroonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan immoo subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Maatiiwwan keenya 20 darbinee jirra. Egaa dhaggeeffattoota kan koo baay'ee tokko galatoomaadha. Warroonni maatii YouTube channel kanaa taatan hundi keessanuu egaa yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Barnoota har'aa irraa akka itti fayyadamtan akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Yeroo biraa barnoota biraatiin wal agarra. Horaa bulaa.